Ilu Abba Bora. Kuni kontee jedhama boqqolloo irraa hojjetama yeroo inni hojjetamus yeroo ganna yeroo gabaleen bulaan gara hojiitti bobba'u humna akka ta'uu fi waan qallaa kana dhufu kana dhunqoo kana dhugeetu humna jabaatee qonnaa qotee gara dhufuu oomishan qopheessa jechuudha. Boqqolloo irraa hojjetama inni kuni garbuurraa kan hojjetamudha. Innis akkuma kana waan humna kennu waan yeroo gannaa yeroo hojiin hojjetamu ciraa qonnaa meeshaa xeetii yeroo kun hojjetamu kan dhugamudha. Inni kun gosuma farsoo ta'ee inni kun immoo yeroo birraan bari'u mana ijaarsaa daboo midhaan galchuu xeefii tumuu xeefii haamuudhaaf kan qophaa'udha. Kanatu dhugama yeroo sanaa keessattuu mana ijaarsaaf daboo walii ba'anii farsoo cuunfaa dhuguu dargaggoon qooda qabaa abbootiin warri caffeedhaan warri jeeran qooda qabu akka kanaan iyyuu farsoon cuunfaan duwwaan isaa dhiyaataaf jechuudha. Kun farsoo callaa kunis isa booddee kun immoo xeefiirraa kan hojjetamu kun garbuurraa kun boqqolloo kun xeefiirraa kan hojjetamudha. Hundumtuu ganna keessa kan qophaa'u gabareedha kan humna kennu jechuudha. Inni biraa bulbula kuni bulbulli kun damma qulqulluurraa damma qeedhaa hidhame gaaburra hidhatee qopheeffatee kan keeyatu dheebuudhaafis ta'ee keessummaafis kan qophaa'u mataa isaatiifis ijoollee isaatiifis kan qopheeffatudha. Kuni damma qoricha ta'uu danda'udha. Damma diimaadha. Kun immoo adii waan adda addaatiin nyaatamuu kan danda'udha. Kuni aannan qulqulluu aannan amma ilmame jechuudha. Utuboo san naqin abbaan haati ijoollee seetiifis abbaa manaatiifis ho'aa kana gadii qabaannaan kennuu dandeessi. Keessattuu ijoolleedhaaf humna waan ta'uufi akkuma ilmameen kennama. Kun immoo araqee jedhama. Qulqulluu midhaan irraa hojjetama. Akkaataan inni hojjetamu akka qaba. Afuura keessa bahee afuurri sun calalamee gara foddaatti masaabaa keessa bahee gadi bu'eetu araqeedha. Dhugaatii aadaa biyya keenyaati. Inni kun caccabsaadha. Dammarraa hojjetame xeefii diimaa dammaan kan hojjetamedha. Kun hancooteedha. Hancooteen gosa sadii ta'ee hojjetamuu danda'ama. Gurgurriin ta'a lanqaxamee nyaatama dhadhaan makamee affeelli isaa akkasumatti hin cuffatama. Inni kun kanaa wajjin kana deemudha. Kan kanaa wajjin dhugamu. Inni kanaa wajjin gara sana jira. Danfisaa finsoosoo jedhamee baaqelaadhaa wajjin duwwaasaa akaayiidhaa wajjin kan dhugamudha. Inni kun garbuu kanaa wajjin kan dhugamudha. Kun immoo aannan ammaraasee dhadhaa keessaa baafattee dubartiin bulluqsaa daakkattee marqaatti tolchamee akkasitti nyaatama jechuudha. Nyaata aadaati. Inni kun dafee yeroo ganni galuu ka'uuf ittoon dubartii waan baay'ee rakkisuuf waan sana qopheeffachuudhaaf facaafattee oomishattee qopheeffattee akkaataa kanaan qopheeffattee qixxaanis haa ta'uu qessoodhaanis haa ta'uu biddeena boqqollootiinis haa ta'uu xeefiidhaan nyaatama waxii dafeeti kun utuu bishaanitti namni kan qophaa'u jechuudha. Inni biraa damma garbuu ta'ee kan inni qophaa'u garbuurraati. Kan inni waliin makamee dammaanii gosuma tokko ukkoodha. Gosuma tokko kun dhadhaadhaan kun dammaa. Inni kunis garbuudhuma ta'ee garbuurraa qophaa'a. Cubbuxoo galaadhaaf kan qophaa'u. Inni akka baranaa kana yeroo karaa deemu gata isaan gata kan yeroo karaa deemu kunis galaa jiraadhi jechuudha. Kun nyaatuma
amma isa kanaan nyaatamaa amma raaseedhaan nyaatama isa jedhee maqaa boqqolloo gudursaa boqqolloo irraa daakamee amma samee daakamee maqaa boqqolloo daakuu harkaan daakattee tolchatti dubartiin kuni itittuudha. Kun dhadhaawaa kanaan dhadhaa sanaan makamee nyaatamuudhaaf kan qophaa'edha. Nyaata aadaati. Kanaan kana diimaa isaa xiqqoo diimaa adii magariisa isaatiin dhadhaa kanaan makeetu nyaatama. Sun yeroo sooma kiristaanaa keessa jiramu ittiin kan nyaatamudha. Sanaaf carraa wayii goomman dararraa kan hojjetamudha. Inni kuni qorrisiisaa jedhama. Keessummaan kabajaa kan akka keessanii yeroo mana dhufu qophaa'ee akka adda abbaa manaa fi keessummaa sanaa haati warraa kabajaan qodaadhuma akka kanaatti gootee waanuma biddeena waanuma qabduun gootee dhiyeessiti. Hanqaaquu dhadhaadhaaf mi'eessituu adda addaati. Inni kun aybii isaa aannan raafamee abiddarra kaa'amee akkata abiddarra kaa'amee jalaa dhaminamee qulqulluun isaa baaduuti. Inni kun qulqulluun isaa qooraasaa mi'aasaa dhadhaadhaan waliin makamee jala kanaan waliin makamee mimmi'eeffamee kan nyaatamu. Inni kun keessummaa kabajaa kan nyaatudha. Oromoon eenyuyyuu mana isaa dhaquuf keessummaa kabajaa jedhee waan gaarii dhiyeessaaf waan ta'eef. Inni kun dhadhaadhaan osuma sachitti arginu isa dammaan qophaa'e teefiirraa qophaa'ee caccabsaa dhadhaadhaan caccabee kan taa'udha. Inni kun immoo dhadhaa baqaa yeroo nama hanqatu nyaataa yeroo nama hanqatu qophaadhuma isaa itti naqatanii ittiin makanii kan ittiin nyaatanudha. Dhadhaa ittiin xurooffatu waan nyaatan irratti kullachan isaa. Inni kuni nyaata addaa yeroo gannaa yeroo midhaan qaqqabu daakamee biddeen ta'uuf yeroo hin dandeenyetti ammuma dhaqee qabee ammuma falfalamee danqatamee dhiyaatee mi'aayee waan mi'aa waan nama gammachiisu kan nyaatamu kiijjoo jedhama maqaan isaa. Boqqolloo irraa qophaa'a. Baala boqqolloo baala bisingaatiin marama. Bisingaadhaan yoo marame irra mi'a. Inni jala jirus isuma gosuma tokko akkaataa qopheessaa akkaataa dhiyeessisaati malee tokko. Inni kun marqaa qamadii irraa kan hojjetamudha. Inni kun boqqolloo irraa inni kun qamadii irraa kan hojjetamudha. Inni garbuu irraa kan hojjetamudha. Inni kun dallaarra ba'ee ganna biqilee dallaarra ba'ee godhatee kan nyaatamuudhaaf qophaa'ee jedhama. Hundumaafuu nyaata mi'aa nyaata aadaa nyaata biyya keenyaa. Nyaata biyya keenyaa nyaata aadaati kuni buqqee baqaqsanii kositti darbatamaa waggaarraa immoo nyaata ta'e ol deebi'ee gala. Nyaata aadaa nyaata bareedaa nyaata waan adda gurtatee qabu waan ta'eef buqqeedhaan affeelamee si nyaatamaa waliin tolchanii nyaatama. Inni kun daabboo qamadii irraa hojjetamudha. Inni kun garuu isee boqqolloon wayiin dheedhiin qophaa'ee daakamee bukaa'ee mi'eessituun adda addaa urgooftuun adda addaa itti nam'ee maramee eelee suphee irratti hojjetamee bilchaatee galaadhaafis firaafis ijoolleefis kan galaafamuudha. Akka maatiittis kan waliin nyaatanidha jechuudha. Inni kuni biddeenni kuni dhadhaan inni kun buna qalaadha. Inni guddaan aadaa Oromoo keessaa bunni qalaa leessatti nafu horiin dhaltee sa'a dhaabbatan kanaanii
mucaa sifatan kanaan simatu gadi baasu gaafa san gadi gaafa shananii akkaataa qaba. Waanti irratti bunni qadaadii aadaa Oromoo keessa